Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Good blunt terms. If a choice is made between investment by China and investment by the United States and companies, which would you prefer? You know, let me tell you, Quest, many people want to pull us into a conversation as to whether we are facing east or we are facing west. Let me tell you, we are neither facing west nor facing east, we are facing forward. Because that is where the opportunities are. We are looking at where our opportunities are, and we are working with those who can help us unlock those opportunities, make them into investments, create jobs, create wealth, and take Kenya to the next level as we take Africa in the same direction. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a dubbii lama qabannee dhufneerraa dubbiiwwan ijoo lama jechuudha. Dubbii yeroo dubbii waqtaawaa jechuudha. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dubbiin jalqabaa jechuudha. Interview William Ruto gaazexeessaa CNN wajjin taasise irraa kan laallu ta'a. Dubbiin lammaffaan immoo dubbii jabduu jechuudha. Mootummaan Rwaandaa Paul Kagame dubbateedha. Dubbiiwwan kana lamaan wal duraa duuban kan isin biraan gahu waan ta'eef subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Namoonni baay'een hagammaatti jechuudha. Subscribe gochaan jirta waan ta'eef mee share olii godhaa, subscribe godhaa please. Yoo isin share olii gootan namoota bira ga'a, especially jechuudha. Yoo isin like gootanii algoritmii YouTube namoota baay'ee biraan waan ga'uu fi like comment gochuu hin dagatinaa jechuun barbaadati. Jalqaba irratti gaazexeessaan CNN maal jedheetiniin William Ruto gaafate maal jedheeni carraan investimentii China irraa yookaan immoo Ameerikaa irraa bakka tokko jechuudha. China irraa fi Ameerikaa irraa osoo al tokko isinii kenname ka'eennuuf filattanii jedhee gaafate. Gaafii baay'ee nama dhibdu jechuudha. Carraa investimentii Ameerikaanis Chaayinaanis osoo isinii kennite ka'eennuu filattanii jedhe. Kan nama raaju garuu gaafii isaatii miti. Kan na raaje deebii William Ruto pirezidaantiin Keeniyaa deebiseedha jechuudha kan na raaju. Akkamitti si raajee jechuu dandeessan. Maal jedhee deebiseef William Ruton akkas jedhee deebiseef. Namoonni baay'een fuula keenya gara bahaa yookaan gara dhiyaatti akka garagalchinu barbaanna. Nuti yeroo hundaa fuulli keenya gara fuulduraati. Carraan keenyallee kan jiru achi waan ta'eedhaaf. Nuti kan barbaannu nama carraa keenya nuu banu. Carraa keenya nuu banuudhaaf nama nu qarqaaru, nama investi godhu, nama hojii uumu fi nama Keeniyaa gara fuulduraatti ceesisu barbaanna. Isa san filanna malee baha yookaan dhiha jennee wanti filannu tokkollee hin jiru jedha. Kanaaf maal jechuudha? Akkas leadership. Gaafa caawwanni akkasii sun sitti dhufe maaliif akkuma beekamu yookaan gara dhihaatti yookaan immoo gara bahaatti akka dhiibaman barbaadan jechuudha. Kanaaf gaazexaanyoo yoo tokko maas gooti faawulis tuysiisuudhaaf yookaan warra Ameerikaa kana wajjin wal dhabsiisuuf yookaan warra Chaayinaa kana wajjin wal dhabsiisuu barbaadde jechuudha. Kanaaf middle jiddu galeessa deebii ta'e deebiseef jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee Paul Kagameeti. Pirezidaantii Rwaandaati. Namni hunduu Paul Kagame ni beeka. Garuu jechi inni jedhe waan ajaa'ibaati. Paul Kagameen waan kana waan jedheef baay'ee nama dhiba. Maaliif akka inni jedhe naan galle. Mee maal jedhe Paul Kagameen? Paul Kagameen akkas jedhe. Biyya keenya keessatti jedhe beeta kiristaanii fi masgiidonni 600 ol cufamanii jiranii jedhe. Maqaa
amantiitiin daldaluun hin danda'amu. Kanaan booda namni kamiyyuu teoloojiidhaan namni amantaa gaggeessu kamiyyuu teoloojiidhaan digirii qabaachuu qaba. Duraayyuu Ruwaandaan biyya eebbifamtee jedhe. Kanaaf waan nama ajaa'ibuudha. Akkas jedhee maaliif akkas jedhee hin beekamu. Yoo tokko kan hooggantoonni kunniin waa'ee nama ajaa'ibu jedhanii waan nama raajeffachuu jedhuudhaan beekamtiidhaaf jechuudha. Garuu biyya amantiin manni amantii ammas keessatti cufame dhugama agam namatti tola nagaa qabdi qilleensi nagaa jiraataa keessi wanni jedhullee gaafidha. Maal jedha bataskaanni 600 masgiinni 600 cufate jechuun amantaan biyya san keessatti hin jiru jechuudha. Kanaaf walitti deebinaa subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Galatooma.